ما له حدا هون. عنده ولد. وين ابوه؟ ما عنده اب؟ يا غفتك. هاي عايش بالشارع، نام بالشارع. هاي رسالة لأهل الخير اللي بدي يساعد المرأة موجودة بمرشد جونيور. ما له حدا عنده ابن مثل أمر اللهم صل على النبي. قول لهم هيك. اللي بدي يساعد المخلوقة يتواصل معنا على الرابط التالي. احكي. قولي لهم. احكي قولي لهم شو وضعي. هاي المرة ما لها حدا. يعني عم تنام بالشارع وتقعد بالشارع. هاي رسالة لأهل الخير. هذا أبناء. اللهم صل على النبي. خزات العين. عشما حركة فودية كم جرتو أجيفتو تفيدا وتتصارى إنفو فيا كيسني نجا كيسني أنا نجا بتجتشا نانو جولت تبارجا يوكان جوني جرتان قالوا كليسا فيديوم كوني تيك توك رت أرجينا نو سنة ديمي هنا أرجينا مش يوكانا بينت الأجاماني بيروتين ديمي لكن هنا أرجينا مش يوكانا وتو نرجتني ديبي دفه وتو نرجت إجارو مالجوسا وتو أرجت مالجوسا أتلينا كسوما mana madamiti yonan jettani wana nyaadhe wana dhugde wanna no fiki ya ufadhu sana amman huccuu afurii shan jijjiiree ufadhu huccuu tokko miccadhe ufadhe huccuu isa lammaffaa ishee itti uffisuudhaaf ani duubatti hin deebi'u jechuudha waanan qabuun nama gargaaruudhaaf duubatti hin deebi'u jechuudha gabaabumatti waanan qabuun nama gargaaruudhaaf duubatti hin deebi'u garuu wanti na gaddisiise achi dhaqeen dhabee deebi'e achi dhaqeen Juni yookaan darbaja kan jedhamu sana dhaqeen dhabee dhufe akkasumas immoo namicha kana fooloo godhee arabadha fooloo godhee fooloo toon adeebisee meeseejiin kee hin seenaa hin seenne bilbila immoo nan dhabe ijoolleen sabaaf sablammii Itoophiyaadha naannoo darbaja yookaan Juni jiraatan mucayyoon kun yookaan waggaa 3dha mucaan ishiin dugda ishee irratti baatteetu kuni dhugaa dhala namaati nama mararaa ishiinis dhala namaati nama marartii hojiidhaaf dhufte Dari gudee irra ga'uu danda'a mucaan kun kan lachuu danda'a yookaan immoo beektee ta'uu danda'a namni hin dogoggora hin jiru addunyaa tanarratti dachee tanarratti namni hin dogoggoruun sobadha otoo namni ishii cinaa dhaabbatee an ofii kiyyaaf bilbila isheedha yookaan bilbila micoo kana gabaamota micayyoo kana argattanii qaama isheetiin argattanii yoo jiraattanii bilbila description jirata siniif kaa ilkaana dhukkuba dhifama garuu ilkaana dhukkuba afaan keellee hidhamaa jira ilkaana dhukkuba garuu baawun qaba jedhee tanan viidiyoo kanarra hojjechuun qaba jedhee tanani description jirata siniifan kaa bilbila kiyya na bilbiltu namoonni micayyoo kana argatan jechuudha namoonni micayyoo kana qaaman argatan na bilbiltu adaraa keessa na bilbiltu Adara keessa yookaan immoo kommenti alatti sineen laanaaf kaa'amicha yookanaaf jechuudha. Kan biraa ijoolleen biyya Arabaa irratti akka haaraatti namoonni isa kana kan biraatti nan dhufa viidiyoo biraatti nan dhufa madaamii Arabootaatiifis ergaan qaba. Ergaa isaan dabarsitu qaba. Ergaan isaan dabarsu nan qaba. Isaan sila yoo nama hin dhagaani. Waaqayyo kan hojii isaanii hin kennaaf. Mucoo kana garuu namoonni naannoo Juunii yookaan darbajaatti argattanii adaraa keessa naa bilbila yookaan kommentiitti naa kaa'a. Mucayyoon kun immoo kan irra dhaabbatee viidiyoo kaasee hin jira garuu mucayyoon Masarat jedhamtu kun bakka fidde hin beeku viidiyoo isaa. Ergaa dabarsuu hin dandeenye mucayyoon kun. Ergaan ishiin dabarsitu tokkollee hin jiru. Afaan maaliin akka dabarsa afaan Oromoo Amaara afaan sablammii kam keessa akka ishiin dubbachaa turte naaf galuu dide sheerii godhee afaan ishiin beeksisu kommenti le dubbisen afaan ishee afaan maali akka ta'e baruu dadhabnee meeshaan dhaggeeffadhaa mucoo kana bira soduu qaqqabnee geenye natti tola sinin jaa harmee ishee barbaaddi ergaas ni dabarsa ergaa dabarsa viidiyoon kun ergaan dabarsine suuraan mucoo qofaan nu dabarsite galatoomi namoonni rakkan nu qaqqabaa jettanii naannoo sin jirtan sana maqaasaa barreessaa yookaan immoo bilbila itti isin argannu san maqaasaa barreessaa yookaan immoo suuraa maatii isin bira jiraatanii gadhiisaa tarii sooshaal miidiyaa yeroo kana namni fayyadamne hin jiru.
beerus ta'ee biyya kamirratti ta'ee social media namni fayyadamu hin jiru. Kan hin jiru jenne Itoophiyaa namoota baadiyyaa keessa jiranidha. Isaan malee Araboonni kan hin fayyadamne hin jiru jechuudha. Intalli waggaa 12 har'a social media fayyadamti. Intalli waggaa 8 har'a social media fayyadamti jechuudha. Kanaaf argachuu dandeenya. Micoon kun immoo waggaa 3 guuttee mindaa sarganitti hin beektu sagalees immoo biyyaaf irratti hin beektu jedhamee akkasumas immoo qoonsilaatti deemtee qoonsilaa ga'uu ishee wanti hin beeku hin jiru. Geesse kan jedhan ani Facebook irratti barreeffamee ganama kana arge. Ga'uulee yoo hin dandeenye coontuni akka geessu waaqaaf ta'in kadhannaa fi akkasumas bakka jirtu yoo beektan nuti isaatii Beerut keessatti isiniif hin dhufaa jechuudha. Eenyu yoon sodaadhu waaqa tokkicha alatti rabbi tokko rabbiin uumeen alatti eenyu yoon sodaadhu saba koo gargaaruuf eenyu sodaadhe duubatti hin deebi'u. Akkasuma nadheen dhalaa Arabaa yookaan immoo dargaggeessa Arabaa sodaadhe duubatti hin deebi'u jechuudha. Nama tokko gargaaruuf taanaan sablammii biyya Araba Beerut keessatti jiran gargaaruudhaaf nama tokkotu sodaa tokko malee akkasiin gargaaru duubatti hin deebi'u jechuudha. Kun waadadha. Micayyoon kun immoo Dubaay keessa bilbilis barraa'amee jira. Baay'ee natti dhagahama. Dubaay keessa namoonni jirtan micoo kana gargaara adaraa keessan. Gargaara adaraa keessan. ተመኝተሽው ነው አግኝተሽው ነው ሌላ አይደለም። ወዮ ሰምቶት ነው የክርስቲያን ሀገር ነው ወደዚህ ነው ባይነሽ አማና ነው ሰላም ነው እወቋት ድኛለሁ መጥቼ ነው በያት በልቼ ነው በያት ለዛ ነው በያት ተቃጠይላት baay'ee nama gaddisiisa bara. ለዛ ነው Egaa micoon bilbila isheetti bilbila kana naasufsisaa jetteetti bilbila kana haasofsiisaati adaraa keessan bira dhaabbadhaa. Micoon kun biyyarree kan galuu qabdu yoo ta'e waraqaa paaspoortii yoo qabanne waraqaa hadiidhaan embaasii fudhadhaati tikeettii fi koronaa taasisaati karaa biyya ishee deebitu. Biyya ishee yoo deebite dachee biyya isheetti irra waggaa geesse nagayaa argatte jedhee yaadan. Nagayaa akka ishiin argattu immoo nan beeka. Kan nagaa isaan dhoowwe nadheen Arabootaati. Nadheen Arabootaati biyyoo nadheen Arabootaati ijoollee Arabootaati kan nagaa ishee dhoowwe. Nagaa hin argattu micoon kun Itoophiyaa yoo galte adaraa keessani adaraa dhiiga tokko adaraa lammii tokko adaraa sababa lammii otaa adda hin filatin. Ayirguma isin jedha Qidus Mikaa'eliidhaan sin qabee jira Maariyaamiidhaan sin qabee jira. Micoon kun biyyaa haa galtu. Nama gaddisiisa sirrii. Egaa yeroodhaaf wanti hedduun namatti ulfaata. Wanti hedduun namatti ulfaata. Har'a yoo sitti ulfaate borus natti ulfaata jettee hin eegine wanti hin dabarre hin jirtu. Har'a hojiin soo sitti baay'ate boru jinnatti baay'ate jettee hin eegine. Hojiin har'a sitti baay'ate boru sitti baay'achuu baachuu danda'a. Dubbiin har'a sitti uumamte boru sirraa haqa qabuu dandeechi. Somni har'a sitti tuulame boru haqa argatti. Kanaaf duubatti hin deebini jajjabaadha obboleettii koo imimmaan kee Waaqayyo siif lakkaa'a. Imimmaan kee akka yaa'etti hin hafuusin jedha ayyuutiya. Sammuu nama jeequ. Sammuu nama jeequ baay'eetti sammuu nama jeequ. Kan Beerut jirti. Beerut jirti mana argadha ishee kana. Waaqayyo yoo jedhe micayyoo kana nan argadha. Rabbi yoo jedhe micayyoo kana nan argadha. Bira nan gaa jechuudha. Bira nan gaa nan argadha. Bira nan gaa Rabbi yoo na gargaare micayyoo kana bira gahee ergaa nagaa qabdu dabarsee nufa jechuudha. Isheen kunis Beerut jirti. Baay'ee sammuu namaa kan tuqu baay'ee namatti dhagahama.
በኤሞ ጀቴቲ ኤሞዳን ብልብላ ከናን ብልብላ ጀቴቲ ብልብላ ገሩ ዋይፋይ ስረቲ ጭፍቴ በደ በልበለ ስረቲ ጩፈኒ ፊባኒ እንዶስስ እንዳስን ከነኒ Egaa kan biyyaa utuu nu hanqatiin ammammooti biyya alaatittis kun eegalee jechuudha nuka akkuma shaamaa jechuun akkuma dungoo suuta jennee ammammoo oduu akkuma shaamaa duraan suuta etteeti shaamaan suuta etteeti baqaa deemte amma garuu qilleensa irratti banan qilleensa shaamaa tokko ibsite taate qilleensa yoo itti bante hoosuudhuma akkas nu gochaa jiru amma kanaaf harka tokkoon taanee harka wal qabanne ijoollee biyya arabaa hundarra jiran tokkoon harka wal qabannee ولا هاغرغارو ركتا كينيا هاغرغارو ركتا جولي بيا عربا هاغرغارو يا امتا سوشال ميديا غرغدا قبدا نفتغا شيري كسني غدو جولي بيا عربا لينك كيسن كسني غدو جولي بيا عربا يوتيوب كيسن فيو كان كنكون جولي بيا عربا لايك خلاتو جولي بيا عربا ركتا دله كان قبقب جولي بيا عربا كناف مو ام جولي بيا عربا تركني ጉዳን ቀቀባጅራ እረጋው ፊ ቀብዱ ሶሻል ሚዲያ ጉርጉዳ ካን ቀብደን ጀቾዳ አደራ ኬሰኒ ካን ኤርጋን ከ ከነራ